yoon ani dhageeffadhu yoon ana kana godhe si keessa kutubaadde yoon si keessa kutubaadde ati saartu anumaaf siitutu tokko anumaaf sii tokko dhaadannaa teetiifi siis anaatu kana gaddeebise anaa kana gaddeebise laal si galee anaa isin gaddeebise isin hunda keessanuu dhageesse eti eessa geesse nama dhaadatta muka ijaan qabne eessa geesseeti namarratti dhadhaadattee namarratti farrak jechuu barbaaddaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuune isiniin jechaa jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii addunyaa tana mararratti argamtan salaamtaan teenya tan jaalalaa bakkuma jirtutti isinaa dhaqqabdi isiniin jecha dhufne gaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u har'aan nu bakkaan nu ga'u isuma beeka alhamdulillahi rabbil alamin. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma beekamu gaa kaleessa maal keessa turtanii arra maal keessa turte faraan maal irra jirta maaliin nu deebitee faraan jechuun keessan hafan qabu inshallah taala hamma dhuma video keenyatti nu faana tura warreen channel keenya faaree taatan like share subscribe godhuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya alhamdulillah arra duraan dursa gammachuu ajaa'ibaa qabadheetiin isiniif dhufe gammachuun attiyas maali jechuun keessan hafa hin qabu alhamdulillah arragaa akkumaan duniyaa fi abdii laalajee dhufetti arraan tana isaanilleen na duratti viidiyoo isaanii takka laalee ciyaa bakka hojirraa yeroon dhufutti gaa arra barcaa ajaa'ibaati namuma arraan tana wal fuudhe agartanii namuma arra wal fuudhe gaa arra gammachuun isaanii maashaallah tazalaalam rabbi haa godhuu fi haaside keenyallee garaan haa gubatu boo wallahi hedduu haalli isaanii hedduu na gammachiise hedduu isaaniifillee gammadee jira isinillee baga gammaddan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warreen nu faana dhaabbattanii nu faana rakkachaa jirtan warreen jireenya isaaniitiif jettanii halkanii guyyaa yaaddoo ittanii yaaddoo keessa seentanii jirtan hunduma keessaniifu baga gammaddan baga gammannee guyyaa isin baatu caalaa arra gammachuu isaan arraan tan wajjin jiraniif viidiyoo isaanii takka xiqqoo dura ta'e isaan gadhiisan argee hedduu gammade akkas gaa namni isoo adawwii qabu adawwiin alaa nu dhaadattee adawwiin alaa nu kofluun maqaa keenyaa miti inshallah isaanilleen hedduu takka haa galatoomanii rabbi jaalala isaanii tasalaalam rabbi haa godhuu fi akkasuma gaa maaliif kaleessa waan jechaa turtanis waan keessa turre hundumaan keessanuu ni beektan waa'ee saartuu fi urjii akkamitti isin gadhiiftanii takkaffaa wanni isin gadhiisteef akkuma isirraa dhageessan sanitti yeroo bal'inaan ibsan nuufillee gootee keessa waan takka nu hubachiistee jireenya kana keessatti namuutu dalagaaf jee olii gaccacee waan ta'eef gaa haalli yeroo kun wal bira nama gad hin teessisu jechuudhaan isinis waanuma akkasii yaaddoo sanirraa isaanillee gadhiisuu dandeesse humaa miti garuu arras deebi'ee viidiyoon isaanii hedduu na gammachiistee lammaffaa deebi'ee maaltuutu jira maal agartee yoo kannaan jettan taatan arragaa saartuun dheengadda duniyaan manaa gadhiisnan arraan tana maal jettee viidiyoo takka xiqqoo dura gadhiiste way giifti duree hottu CV isaanii miti warree walitti fakkaatu anaafisiitutu walitti fakkaata anaafisiitutu gartee miti afaan beekusaniin wal faama dhageessee qashtii teenya wanni ati isaaniif dhaadattu isaaniif akkas jettee irra deddeebitee dubbattuuf hin jirtu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya viidiyoo isaaniif gaggabaati gadhiiste arraan tanaa yeroon argu saartuu ati namuma dheengadda harka keenyatti akkasii waywaachaa ture sani malee nama biraatii miti namuma yoon ganaa jireenya kana keessatti jireenya isaanii keessa seene jee hedduu akkasii waywaachaa ture rabbii jaana najjeesina obboleettii dhalaa hin qabdanii isin maaliif akkanatti na wanti godhuu feetan jettee tanuma akkasii waywaachaa turte sani malee ati tabiraatii miti
sigale waan kaleessa jechaa turte waywaatiin sakeessan dagattee ammas as garagaltee yoonan daraartuu fi boonsaa fi seefuu fi qophee maal faraa minaamin yoonan agartee miti waan biraa bira kutteeti shiita atuu shiita takka qabdaa shiita maal namaa kannita dhoortoo deddeemtu dalagata wallaaltee jireenya namaa laaquudhaaf halkanii guyyaa tattaaffii goota jireenya namaa keessaa gaafa baatee nama taate as deebiiti waa'ee namaa dubbadhu arrantan achi as garagaltee akkanaan isin godha an akkasii isin hin godha jettee dhaadannaa namaaf goota mee dhaggeeffadhu siifiin hima ati intala dhalaati silaa garuu bakkaan si qabe san warreen si wajjiin jiru warreen si wajjiin shira kana dalagaa jiru san silaan qabee arrantana hedduu gammachuu firraa qaba hedduu takkaan firraa gammachuu qaba maaliif garuu dhalaa nattaati dhalaa jechuun anaaf haadhaasi obboleettiidhaasi jaartiidhaasi inshaallahu taala si caccabsee walirra si kaa'uuf narraa hin fakkaattu sababa jiru hedduun hin arka yaada hordoftoota keenyaatis hin arka hordoftoonni maal akka nuun jechaa turanis hin arka ammoo ati kabajaa namni siif qabu san wallaaltee kabajaadhaaf namni waan irra sii dabre san hundaa'u wallaaltee arraas as baatee daraartuu fi seefuu fi boonsaa faadhaaf dhaadachuu eegalte qophee dheengadde mataa basheessiteeti sababa san hundaa'u barri dhalaadha jenneetuma dhalaan tun gaa qoyme isii miti nama isii duuba jiruututu waan kanatti isii bobbaasu jira jenneeti nuti sirraa harka qusne akka urjii goone illee sin godhini sigalee haati duniyaa dila sanas zabde haati duniyaalleen urjii miti tatana hundira goote saartuudha jettee sirraa rakkachaa turte yaatiyyaa dhenge ati yoona morma kee qabeela sin godhin naafisii yoo morma kee qabeesi keessaan kutin anaafisiitutu wal arka sigalee yoo magaalaa tana keessa dalagaa si godhadhee goda ati jirtuu fi agartee miti bakka ati jirtu si baasee dhaadannaa teetan agartee miti anumaafisiitutu wallaaluuta na dhageessaa gurra banadhu dhageeffadhu as garagalteeti akkasii wajjin namaa dhaadattaati yaa sheeyxaana deddeemu siif sheeku sheeyxaan ati gartee miti maal itti kanniteeti akkasiif jala goggodu jirta maal itti kannite silaa ni garsiifte moo akkam goggoote yoo namni ifiif kabaje namni nama kabaje yoo abbaan ifiif kabaje ambitii nama kabaje sigalee saniifuu ol deebite afaanin qabanii jedhu aboo ati garuu yoo dhageeffadhu gocha ati godhu jirtu kan haala ati godhu jirtu kan ani sirraa hin kafalin ani faraanii miti tamam jireenya abdiitii fi jireenya duniyaa laaquudhaaf halkanii guyyaa tattaaffii godhaa turte as garagalteeti aaniyyees akkasitti dhaadannaa san godhaa ture aboolaal siifi aaniyyees dhageesse siifi aaniyyees mee balbaluma isaanii kana baadha gaafa san anaa fi isiniitutu akka mana haareetti walitti ichi ba'a anaatu barbaada keessan isin ni qaba anaatu isin barbaadu jira barbaada keessaniin halkanii guyyaa deemu jira mee nama taanaan isiniin nama jaaniti isii galee isiniin nama jaanii as baadha ija duratti walitti haasoyna namummaa ofirraa qabdan ifitti amannaan as baadha achirratti wal faamna si galee waan isin jechuu jiru tana gurra banii dhageeffadhu siiniin jechuu jira saartu ati immoo yoo nan dachaa godhee gocha ati godhu jirtu kana haala ati godhaa jirtu kana sirra anin kafalin ani faraanii miti dhageesse arrastee borus laal hotu manni duniyaa ka beektan san manni duniyaa ka zaadii 24 keessatti azabamtanii laal akkasitti isin kolaasaa ture sani si galee ati kaleessa waraanni kee halaala dhaabbataniiti duttuun ni fakkaataa'u duttuu maali aanni yemmuu maali irratti baantu san isa sodaattuun muka keessa deemee makiinaa namaa duuba taa'ee isoo namni birraa nagare dhagaadhaan nama dha'u harkuma dhoytanii bar hadooddumaa fi lafumaa agartee miti yeroo san dhagaan irra bu'eetutu seefus harka dhukkubsee malee qabbana tana wajjin harka dhukkubsee malee bar sodaa teessaniif
isinin na cabsa jee gurre isini godhuu fi miti barka harka ifide nuti wanni ogeessaa sitti finne seefu shukumsisne seefus laalles sigala haaluma harki kun ni beeytan namutu waan itti namni kun itti dalagatu saniif jenneti kallaalchifne malee abaluu isaan saniitu dhee jenne gurre isaanii isini goone wanti jenne nuti sodaate isaniif nama ol deebi'ee buluu miti nama sodaate isaniif ol deebi'ee mana keessa taa'u miti ati ammoo yoon akkana qabee si keessaa hin kutin dhageesse yoon an si keessaa hin kutin anumaaf siitutu wal hubachuu ta'a isaan dhiisiiti as bayi waraana keessaniin hoottu na barbaade anaa barbaada kee qaba dhibbaa dhibbatti sigale ati aaniyye sigale urjiinis warree wajji jirtan guutummaan keessanu ana bakkaanan dalagu beeytan bakkaanan jiraadhu beeytan bakkaanan wanti oolus beeytan maaliif wal duuba deddeemne sinigale maaliif sagal mana jijjiiraa oltan sagalmaa manarraa baatanii mana jijjiiraa oltan nama jennaan namni firraa abdii qabu bakkuma san gattaayati bakkuma sanitti nama eeggata ammoo ati siifin hima shiita atuu shiita hin qabduuti shiita namaatiin deemaa dhageesse dalagatteetu takka firraa jirtee hin beetu sigala dhiirataanii fitaaniin wal ficcisiisuu maleedhaati dhageesse amma zaa kanarraa agartee miti wal beeynas sigale ati wanni ati godhu jirtu dhibbarraa dhibbatti namni sodaateetiif ol deebi'ee xiqqishollee akka mataa qaqqabatu hin jiru dhageesse waan san taateef ati arraas ta'ee borus kasi barbaadu jiru abdii miti kasi barbaadu jiru duniyaa miti tamam faraanis si barbaadu jira hoottu as bayiiti dubbadhu as bayiiti afaan qabdu saniin dubbadhu sigale afaan beeytu saniin dubbadhu wannummaan husii keessa deddeemtee namaa dhaatattuuf hin jirtu sigale ati immoo aniyye ati obboleettiiti jira akkas yoo gootan obboleettii ta'e dandeettu ni qabda obboleettii ta'e dandeennaan ni qabde jireenya namaa keessaa ni baafta san ta'uu baatti hottaa duudarra wal kaayadhaadha siifi gareen teessan sanis hottaa sigale awoo yoo nan dhageeffadhu humaa miti yoo nan garuu jechaa miti gochaan sin garsiisin ani faraanii miti waa hundaa'u naafisiitutu wal arguuf jiraata anaafisii walirraa fakkaata anaafisiitutu walittillee fakkaata sigale ati isii duuba teessee milmee waraanaa fi turte milmee waraantee bubbaasaa turte sigale eenyu urjii sikki jibe moo isii sikki jibe eenyu sikki jibeeme isaan keessaa aboo yoo haalli kun isinii hafe isinumaa fi yoo haalli kun ka isinii hafu taate najaa numa baatan garuu nuu magaalaa tana keessa waliin jiru nuu wajjiin agartee miti ifijii na dhugii jettee jaan dhadhaan sigale siifin dawaa qaba yoo ifii jettanii adabattanii gatteessan hudduu qabattanii yoo gatteessan najaanuma baatan hudduu qabattanii yoo gattaa'uu baattan ammoo isinirraa kafaluun hafan qabu halkanii guyyaa dalagaa wal godhannee agartee miti akka isin jireenya namaa laaquu deemtanitti nutillee jireenya namaa laaquudhaaf jireenya keessan laaquudhaaf if bira jirra dhageesse if bira hin rafne mee balbala isaanii seefuu daraartuu boonsaa maal jettanii qophee fi abdiif dhaadannaa godhu jirtan sinii galee mee laal waa hundaa'u amma duras nuututu isaan cinatti hin argaminiif farraq jechaa turtan farraqin teessan ammuma dura sii galee farraqin teessan ammuma dura waan san taateef arraas ta'e borus wajji jirra waliin jirra mee ar ija lamaan tanatti akkanatti garagaliiti ijoollee fi isaanillee milladhu anaafisii dhageesse siidhaameetiin jira hordoftoota fi kabajamtoota keenya haaluma jiruututu waa hunda nu haaseessu jira haaluma jiruutu akkana nu aarsee nu lolchiisu jira inshaallahu taala
hanga rabbiin walitti nu deebisutti nagaan naa jiraadha isiniin jaaladha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya subscribe like bum bum